Fakkeenyaaf namoonni saayinsii irra nagaafattan dhukkuba sukkaaraa jettan akkasuma mootiyyuu dhukkuba asmiillee kanaan jettan jechuudha. Asmiin rakkisee kanaan jettan illee jirtanii dhugaa dubbatuuf kan har'a isin fide kun gaafii keessan keessatti hundumaayyuu ni fayyada jechuudha. Dhukkuba qaama keenya keessaa guutuutti jechuudha. Hundumaafiyyuu dawaadha. Zayitiin kun zayitii absoodaadha. Zayitiin absoodaa biyya ormaa keessatti dhugaa dubbatuuf yoo jaraa malee nuti fayyadamne biyya keenya keessatti immoo dirqama faayidaa isaa barree biyya keenya keessatti itti fayyadamuu qabna jechuudha. Biyya keenya keessatti akkuma biyya kutaa Oromiyaa keessa kamuyyuu haa ta'u deemnee jijjiirutti jechuudha. Qilleensi nutti jijjiirama jechuudha. Akkuma biyya arbaa kana biyyatti illee qilleensi nutti jijjiirama jechuudha. Biyyoota garii yoo jijjiiratan asmiillee namatti hammaata, saayinsiillee namatti hammaata. Akkasuma mootuyyuu qilleensi baqa garagaraa xiraadhaan akka ukkaamsaa kokkee qufaa waan garagaraa jechuudha. Kanaaf immoo biyya keenya irratti dawaa ajaa'ibaa fi dawaa waan kamuyyuu jechuudha. Fawzee tokkoffaa ba'uu danda'u dawaa kana jechuudha. Zayitii kana. Zayitiin kun saayinsii faa jechuudha akkatti isinirraa dhaabaa. Ammallee deebi'ee dhukkuba asmiillee jechuudha parsantii ta'e isinirraa dhaabaa. Ammallee dhukkuba sukkaarallee jechuudha. Dhukkuba sukkaarallee akka hin daballe taasisa jechuudha. Akkasuma qulqullina garaa keenya keessa guutuu summii garaa keenya keessa jiru ni baasa jechuudha dhiqee. Dhugaa dubbatuuf dawaa baay'ee ajaa'ibaati zayitiin kuni. Zayitii absoodaa yookaan warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hojjetamtoota hawaasii uummata kantaa nageenya keessan badhaadhaa jirtu jiraatu biyya kibaga nagee akkana chaayinaala kana dhuftanii namoonni haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatina laayik godha yaada keessan illee koomentiidhaan waan beeku waan hamma tokko itti ragaa qabsiisadha. Akkasuma ijoolleen asmiinaan jettanii dawaa asmiillee nagaafatanii ammallee deebi'ee mootiyyuu atifachiisaa funyaan namatti atifachiisu jechuudha. Yeroo kamuu yeroo qilleensi jijjiiramu qilleensaa wajjin nama atifachiisu funyaan nama keessa nama hooksisu jechuudha. Akkasumallee mootiyyuu kan nama ukkaamsuuf ta'u jechuudha. Akka asmii ta'ee ukkaamsa tokko jechuudha. Karaa salphaa ta'een dawaa mana keessaa zayita kanaan jechuudha. Zayiti kun orijinaalaa fi ka orijinaal hin taanetu jira jechuudha. Kun amma akkuma arguutti jirtanii qabiidha. Orijinaaliidha. Kun asirratti dandeessanii ani kanarra nadhiise jechuudha. Yeroo hedduu ganama na hattifachiisa. Yoo ganama hirribaa ka'ee qilleensi argatu jechuudha. Baay'ee na hattifachiisa jechuudha. Baay'ee na hattifachiisa. Yeroo qilleensi illee natti jijjiiramu jechuudha. Yeroo hurrii buusee fakkeenyaaf duumessaa'ee qorree jijjiiramu kana baay'ee na hattifachiisa yeroo hedduudha. Wanti kun akka alerjiikiitti illee natti fakkaata. Namoota hedduu waan akka amala akka isaan ni qabanii alerjiikii funyaanii ammallee deebi'ee hasasiyyaa fakkaateetuma yeroo hundaa isinitti deddeebi'a jechuudha. Gara kokkee keenya kanallee akka nu qorqoruun hooksisuufaa nutti fakkaata. Inni kun immoo tuyyuu dhugaa dubbatuuf zayitiin kuni dawaa isa sanaaf dawaa hangafa mata dureedha jechuudha. Zayitii kana fayyadame asitti miti irra caalatti biyyatti fayyadame jechuudha. Biyya fayyadame baay'ee asitti illee immoo orijinaalli isaa hin jira. Akkuma sanitti asitti illee biyya ormaatitti illee jechuudha dawaa naa ta'e jechuudha zayitiin kuni. Biyya keenyatti illee isa kana fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Biyya ormaatitti illee namoonni akka attifachiisaadhaan akka asmiillee jechuudha baay'ee isinirraa kaffafa jechuudha. Isinirraa haphisa dhukkuba asmiillee jechuudha kaamsaa akkasuma dhukkuba alerjiikii funyaanii garaa keenya akkasuma baakteeriyaa garaa keenyatiin wal qabatee dhugaa dubbatuuf dawaa baay'ee barbaachisaadha. Zayitiin kun faayidaa isaa jechuudha zayitii absuudaa sarchi godhaa baasaa nama gaafachuu dandeessan isinillee ni beektan jechuudha. Faayidaa kanan jedhamne qaba zayitiin absuudaa jechuudha. Dhiphinaa cinqii garagaraatiif illee baay'ee fayyada. Ammallee immoo rifeensa keenyaaf illee jechuudha baay'ee fayyadaa. Garatti illee dhuunfee akkasuma dhukkuba sukkaaraa amma tokko akkan daballe taasisa jechuudha. Dhiigni akkan daballe taasisa. Waa hedduudhaaf isin gargaara jechuudha. Fayyaa qaama keessanii irratti baay'ee isin fayyada. Isa jedhee yaadu haadha na gaafatteef mootiyyuu kun deebii gahaadha jedhee yaada. Dhugaa dubbatuuf akkaataa itti fayyadama isaa karaa hedduu fayyadamuu ni dandeessanii. Amma mootiyyuu karaa lamaan isinitti agarsiisu jechuudha. Kan ganama sinatti fakkiis gargara sinatti fakkiis yoo qilleensi funyaan keessa yeroo kamuu sinatti fakkiis jechuudha. Yookaan biyyoota awwaaraa qaban keessa jiraachuu yeroo awwaaraa kana nama hattifachiisa akkasii kamaa godha jechuudha. Akka xiraa yookaan maal jedhamu nama
injiraa miti yoo funyaan nama qorqoree nama haxxifachiisu sanaa fi baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isa kana waan biraa hin gootanii. Ammallee immoo dawaa dhaabbataa dawaa oriijinaala qaama keessaniif waan kamiifuu isiniif barbaachisuudha. Fayyadama ganama jechuudha. Ganama zayita tanarraa daqiiqaa isinitti dheeressu amma faayidaa isaa isin beektanii kunooti akkana jechuudha xaarmusattiin baay'ee oriijinaala jechuudha. Oriijinaala kan ta'e ni jira riyaala 10 illee ni jira. Kuni garuu mootii oriijinaala isaa bitadha waan biratti jedhanii jechuudha. irratti fayyeetiin jira baay'een ukkaamsee yoo qoru deebi'uu duumessaa baay'een haqqiffachiisa ganama qilleensi funyaan keetu kun haqqiffachiisa saniif immoo dawaadha akkaataa itti fayyadamaa tokkoffaa isinitti agarsiisa akkaataa itti fayyadamaa isa jalqabaa inni kun daa'ima hamma kana jechuudha maankaa guddaa tokko daa'ima amma mootiyyuu zayitatti jechuudha zayitii ittiin godha maankaa tokko jechuudha zayitii kana maankaa tokko ganama fakkeenyaaf maankaa tokko daa'ima kanatti gootanii ergaa amma zayitiin fakkeenyaaf kan lafa bu'een jira xiqqoo xabka lafatti jedhan jira isii lafa buute tana hamma tana waan hin geenne jechuudha fuutanii dura kana ganama jechuun maankaa tokko akkanumatti wal waan dhoyitanii daa'ima wajjin maankaa tokko hin nyaatanii jechuudha daa'ima wajjin wal fudhachiistanii sirriitti ni soorattan okay baay'eedhas nama jedhu fooliinsallee dawaa hedduutillee jechuudha miidhaginaaf illee kubeetan shifiniinaaf illee mataa rifeensa ciccituufillee inni garatti soorannu qaama keenyaaf nu barbaachisa erga anama talafa buute sanarraa isin garsiisa jechuudha isa biraammoo jechuudha akkaataa itti fayyadamnuun biraa jechuudha fakkeenyaaf wanti tuni kan gurraan jechuudha odidaanidha yookaan kan gurraan qulqulleeffataniidha isii tana axxaraaf isiit irratti zayitii keessa gadi cuubdan jechuudha axxaraaf isii keessa gadi keettanii zayitii keessa gadi cuunfitan erga sanii funyaan keessan keessa ol keettanii akkasirratti jidaara funyaan keessanirra akkana riidan jechuudha funyaan keessan bakkisin dhufuun dandeessan akka inni gadi jechu zayitiin godhatti gadi cuuxanii raawwattanii funyaan keessa keettanii akkana gootanii erga sanii bitanii ammallee maal gootanii wixanii jechuudha harkaan wanni itti rigatte kokkee keessan jala jechuudha duuba ala morma keessan jalatti riidan jechuudha zayitii kana jechuudha fixattanii riidanii ammallee funyaan daarii isaa gubbaa isaatitti riidan jechuudha naannoo funyaanii akkasuma naannoo ija jalallee jechuudha ija jalallee ni dibattanii jechuudha innaa yoo feetan immoo fuudhallee dibachuu dandeessan galgala akkasuma immoo sheexaanillee isinitti hin kalaafu jechuudha dawaa baay'ee bareedaadha zayitiin kun waan hedduuf gaariidha haala kanaan fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha karaa salphaa tokkoffaa daa'ima maankaa tokko wajjin ganama maankaa xiqqishuu waan maankaan guunne jechuudha maankaa xiqqishuu tanatti fuutanii jechuudha itti gootan daa'ima maankaa tokko guddaa irratti jechuudha ergasii miiksi gootanii ittiin nyaattanii jechuudha zayitii kana zayiticha kana jechuudha ittiin nyaattanii sanaan booda waan isin ukkaamsu waan funyaan keessan akka alarjikiitti isin jeequ waan isin haxxiffachiisu waan hundumaayyuu irratti rabbii wakiila rabbii wajjin ni fayyitanii jechuudha zayitiin kun immoo baay'ee barbaachisaadha yeroo hedduu fayyadamaa akkasuma firee isallee fayyadamuu ni dandeessan firee absuudallee fayyadamaadha garuu waan akka zikaama maalii kanaaf zayiti wayya firee caalaa jechuudha ni dhaqqaba fooliin isaa baay'ee dhaqqaba erga dibattan immoo tuyyuu takkaa funyaan keessan yookaan maaksii godhattan yookaan immoo tuyyuu uffataan akkas irra uffistan jechuudha akka qilleensi yeroo sanitti qilleensi biraa seenne zayitummaan kun keessa ol haa deemu jechuudha yoo immoo tuyyuu daa'ima hin qabaanne zayitii qophaasaa jechuudha qophaasaa maankatti qiccanii dhuguu ni dandeessan maankaa hamma kanaa takka buusila daa'imatti dabaltan sana agartanii tana takka hin dhuydan jechuudha waan tokko ni dhugama akkamatti illee ni dhugama rakkina qabu zayitii hundabaa waan ta'eef dhuguu dandeessanii jechuudha keessattuu saayinasii warri azaa godhe baay'ee isin fayyadaa jechuudha saayinasii haxxiffachuudhaan jechuudha yeroo saayinasii
irra caalatti amma biyya keenya saayinasiin baay'ee baay'ata jechuudha. Saayinasiin hunda xiraa bakkuu hunda gaa hundatu namatti fachiisa qilleensi garaagaraa namatti jijjiirama. Asmii waan akka saayinasii kun baay'ee nama keenya azaagodha. Garuu dhiifamutti kana nama hedduu kan fayyadamu argee ani illee ni fayyadama. Fakkeenyaaf abbaan manaa kiyyallee yeroo hedduu isii tana qabatee deema jechuudha. Waan akka foolii ixaanaa, foolii naaddii garaagaraa yoo funyaan isaatitti dhagahame isii tana fayyadamaa jechuudha. Yoo isin hin jiraanne dhugaa waan fedhe dawaa fedhe yoo filatillee dafee irraan baduu jechuudha. Saayinasiidha baay'ee dawaa ajaa'ibaati fi dawaa barbaachistuudha. Itti fayyadamaa isin jira obboleewwan kiyyaa. Kana fakkaata viidiyoonii yoo isinitti tolee laayik gochuun dagatinaa sheer walii godhaa. Inshaallah viidiyoo biraatti namoonni deebinuu nagee annaaf tura. Asumaan immoo viidiyoo dabbaa viidiyoo waan baay'ee egaa dabbaafaa yeroo hedduutti babbareeda isin dalageetiin jiraatti fayyadamaa. Inshaallah boru viidiyoo dabbaa bareedaadhaan karaa salphaadhaan haala ittiin argattaniif isiniif deetiin dhufaa hammasitti. Wassalaamu alaikum.